السالفت جنبي جلبك كنا سيكابا سرينا فنجانت السفن شوفته كودة أبدا لقوانا لا فيمو بيكتا ساول كابتا لوليتش أيه نني من يالا نني مامتي the mighty name of Jesus Christ Jesus Christus you are free نسانش free ترونش لقسين جرما مقالا جنبيران وفي سجل الراجين نتربتني مين لكو كنا أفرتاون دندو غافن تاو بايين الكوباتوري جنو مرايو أكتا ساتي بي بايين الكوباتوري الدسان ناكرتني جرو فيير واقعيو نقلتو راجين كان إنسان نتربتني الأقادة السالفت متو هديكي متى ورانسا متى قرتوكو أماك أبدا وقال إيراف مرما كوسو بريشنيتي ساوجي والكبتين ركبي متى قرتوكو يوم سجلك وقاتوكو نرجيرا كناف الربا نجا الرب ننجو بقولنا نجا نقبض أكسيت لا بولت بهيلد تفوش فايش أتي ملكاينا بدفت ملكاينا كان جالو غرو فياد آمين كابين يندرج على ماين فياد you are free you are free مكانكو تينشين جدما كان الرادو في ماتوتي أن كان إنه في وايمل كائناتي في إنه في راجين غرو ألتوكتي نميلتاني أدا كتبواني سمونك أبا مجرا سمونك كنا بايسي ركوبا يداني وقاد إرادة سري دام سمونكو نركوبا توري أو وايم سمونكو واي فياكو ديسه وايمل كائناتي في إنه في واقعيو نميلته واقعيو غلنا تو يرود إيراكاسي ورانسا حمات نانو النورا كيكا نجرا سرية التمسي قدا نورانا سورانا إيسادفتي نجو the mighty name of Jesus Christ أي البهنا بيسوس be healed تفوشي a prophetic healing you are free نسانش أنا مكانكم هم يتحرك إني كان يرادو فيه ولا قلي تهانا نجوتي سجل راجينا تربنا نسري الآن أوراك كان الرأي رباعي سنين أني يسري إيش عرفت؟ ماتو infectioni كان عندورا توري بديتو تاي ست الأجامة يروسيت كم أمد إيجا فين جاوت تسلولا دين you're free كانغو في منشافين جرامة كان في مقالة متوراتي وانت راجي نتربتني وندساو دغادا كالي كونفكشني ندكوبا توري يرود إيرا دولا ندكوبا توري نديسي توري أما مو نتدي بينا جيكا توري تايما يرون توري يو ندكوبا توري راجي سان نتربتن سريدا مما واقعو نفايسيرا واقعو سان يبسو يسارفت يا مطور عنه فيه كاي التمسي قولي مالتات أه؟ أكاسما ندر بنان كوفي تلات أكاسما ندر بنان كوفي تلاتم كم
In the name of Jesus Christ. በጌታ በኢየሱስ ስም jalqabda jireenya keessatti wanti jalqabde sila kollaapsita afurri jireenya kee keessatti waa jalqabu garuu fail ta in jalqaba start ta kana booda sirraa dhaabeera Amen. milkaay Amen. yeroo galataa qabda thank you kai kirikiri sana mooyreedi Kirikiri sana moera. Hallelujah. eessaa dhufte Shambo. shaamboon alaalle yeroo baay'ee afuura du'aa tabjuu keetiin dhufee si lola Sirriidha. warra du'antu si waama warra du'antu si lola kanaaf yeroo baay'ee haamilee jiraachuu hin qabdu Qaba. yeroo hundumaa sagalee du'aatu si marsa du'ootatu si waama ati firasa jiraataadha immoo firasa du'aati Sajirata. inni jiraataan eenyu Yesus Kristus. deemirraa deemin jedhe afuura du'aa kun deemin jedhe Jiranya sama. Gasharif. Gashar. Kainu. Afura dua. Gashar. lafatti gaddabalan lebiteen kayin ዳግም ላትመለስበት you are free ነፃ ነህ bojuun kee deebi'eera ምርኮህ ተመልሷል fayyaa kees bojuun hojii kees deebi'eera የጤናዬም የገንዘብህም ምርኮ ተመልሷል Maqaanko Malkaamuu Fileen jedhama kanneen dhufe godina Horroo Guduruu magaalaa Shaamburraatidha. Kaanni Waaqayyo har'aan guyyaa har'aa natti dubbate ani yeroo hunda namoota du'an faana jireenyi koo abdii kutataa ture. Wanti Waaqayyo natti dubbate dhugaadha. Okay. Waaqayyo si jaallata. Lola yeroo dheeraatu si wajjin jira. Lola yeroo dheeraa. Lolli kun maatii kee gidduudhaa sitti ka'e yoo yaadatte yoo ta'e. Lola yeroo dheeraa. Maatii kee gidduudhaa sitti ka'e achirraa dhufee immoo karaa bakkee sitti naanna yeroo hundumaa jireenyi kee lolaan marfamaadha. Lolaan. Waggaa lamaas wanta sitti cufameen argaa. Wanta hojjettu irratti cufaan argaa waggaa lamaas. Cufamaadha. Furtuun harka kee irratti argaa Waaqayyo si fureera. Amen. The mighty name of Jesus Christ. ያል በሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም ገለታፍ ደቤ ለምስጋና ተመለስ Thank you. Maqaan koo Geetu Toluun jedhama. Magaalaa Shaamburraan dhufe. Karaa jinatti dubbatan keessa abaarsi zariirraati obbolaa kee wajjin si wallashiisa kan jedhan sirriidha. Yeroo baay'ee obbolaa kee wajjin na wallala. Darbee immoo qorumsi waggaa lama qorumsa sirrii jira jedhani sirriidha. Qorumsa adda addaati hoon hojjedhe milkaa'ina hin qabu. Sagalee raajiin jedhan sirriidha. Mighty name of Jesus Christ. ያል በሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም Amma ani luman sin tuqaatiin kun na biraa miti. Sin yaagalu. Yeroo kan ammani humna namummaa fooniin hin jira miti. Yeroo tuqamtan kana waan jireenya keessan irratti ta'u jira. Sinan tuqaa yeroo ilgaannatti dhufu sinitti hima. Kana hubadhaa taa.
lolatu jira jireenya kee irraa. Yeroo baay'ee saatii dhuma ji'a jala seexanni mana kee irratti baajata baasa. Qabeenyi kee mana yaalaatti akka. Takka ijoollee, takka isa guddaa, takka isa xinnaa. Yaa seexanni yeroo hundaa mana yaalaatti qaraxa si kuchisiisa saatii dhuma ji'a irra eege. Yeroo baay'ee toonsilii afura toonsilii. Sirraa dhaabateera kana booda. Manni kee fayyee hojiin harka kee fayyeera. Maqaan koo Annanii Baqqaleen jedhama. Kanan dhufe Gimbiirraati. Raajina kaasanii natti dubbatanii yeroo baay'ee lola qabdanaan jedhanii dhugaadha. Sagaleen raajinatti dubbatame dhugaadha. Come on. Come on. The mighty name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ. እያል በሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ብሄር አይ ተፈወስ yeroo baay'ee shinti beeti yeroo dhaqxu rakkina qaba. Shinti beetiin siin ba'u deebi'ee dhiigatu dhufa. Kintaarotii keessaatu jira. The mighty name of Jesus Christ. You are free. Listen. You are free. Listen. Maqaan koo Jagnuu Dhaaban jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Lixaa magaalaa Hoolotaatti irraa hin dhufe. Sagalee raajiin dubbatan yeroo mana fincaanii deemtu gatteessumni in tura. Yoo ba'es immoo darbee dhiigatu mul'ata kan jedhan sirruma waggaa tokko oliif akkasitti rakkachaa ture. Sagalee raajii irra dubbatame sirriidha. Tarraarra ilmi waaqayyoo si qabeera. Yaa siinin jedhaayira. Dabikas irraa deemta ilmi waaqayyoo Yesuus si qabeera hin jedhe. Yaa waggaa dheeraadhaaf mataa ishee kutamee naannoo waggaa 9 dura mataa ishee kana doddoba kana hancite. Naaf akka nama machaa'ee godha. Ina aarsaa jireenya jibbisiisaa. You go ahead. Bilisee Girmaan jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Lixaa magaalaa Hoolotaa irraa guyyaa har'aa kana sagaleen karaa raajitiin natti dubbatame sirriidha. Innis yeroo baay'ee mataa dhukkubbiin qaba na aarsaa gizee hundumayyuu baay'ee na dhukkuba bakka maatittis na aaraa isa san immoo xonqaa'eedha naan jedhan isa sirraa cabeedhanii sagaleen raajiin dubbatame sirriidha. Raajii waaqni bara isaanii haa eebbisu. Igatul sinka. Sirriidha. Mbu'aanka. Sirriidha. Mbu'aanka. Sirriidha. Yeroo tokko mataarol simbayiredhu. Sirriidha. Yeroo tokko immoo gaddeebi'a. Sirriidha. Dhiiga olichaan irraa kaasee siistamiin kun sirrateera. Amen. Klaaradoora bakree. Amen. Amen. You are free. Amen. Saduwaa miti lafeen kee haphateera.
Sirriidha. Siniin jedhe dooktoriin. Ammayyuu mana keemiitiin gala. Ammayyuu dhaqeen gala. Mana yaalaati. Achumarraan dhufee. Eessarraa? Finfinneerra. Yaa sin argeera guyyaarraa kana booda hin jiru dhiiga walitti. Yaa loora basooda laba kooraba. Bihild. You are free. ነፃነሽ ብልሽ Kaasin. pick it up Na lala maaltu sin keessa darbe? Wanta akka biddaan kee darbe. You are free. Maqaan koo Maartaan Baraasin jedhama. Laftanarraa dhufe mandiidha. Sirriidha ni waaqayyo natti dubbate dhugaadha. Waggaa 4-5 fuuldura lafeen kee nukkubaa baay'ee siisii ta'eeradhanii ogeessi fayyaa natti himaniiru. Itti dabalee ammas waggaa 2 qabee qoricha giffiitiin liqimsaa jira. Dhugumanni waaqayyo dubbate dhugaadha. Dhiigi koo takka ol ka'aa takka gadi bu'aa. Dhukkubbii kanarraan kan ka'e lafeen koo sababa baay'ee na dhukkubuu fi lafeen koo kuni baay'ee na nyaataa baay'ee na dhukkuba. Gaafa namni waaqayyo wangeela lallabaa turan illee yeroo tokko lafee koo kan akka solitti kotteessa baay'ee na nyaataa ture. Isa booddee waaqayyoon na duukaan galtuu har'aan har'aa harcaatee galtaa lafeen koos nagaa argatadheen ofii koo ki'attaasaa ture. Dhugaadha waaqayyo sirrii natti dubbate waaqayyoof galanna ta'u guddaa waaqayyoon galateeffadha. Nama waaqayyo akkasitti natti dubbates guddaa waaqayyo isaan eebbisu mana isaanii maatii isaanii jireenya isaanii eebbisu nama waaqayyo nuuf kenne kana dachaa kan biyya keenyaa duwwaamini kan addunyaa maraan. Yeroo baay'ee lola hamaa sammuu kee irra jira. Sirriidha. Yaa dhukkubbii hamaa. Sirriidha. Cabeera sirra. Esa. Shamba. Yeroo baay'ee dhukkuba lola sammuu maatii irraa maatiitti daddarbee nama lolu. Yaadattaa? Sirriidha. Sirriidha. Dhukkuba kana maatii kee guutummaa keessa wal fakkaataatu qaba. Sirriidha. Naaseenis wantichi si jalqabuu barbaada inni dhufa sidhaa. Sirriidha. Sirraa deema. Sirraa deema. Sirriidha. Yaa. Kun dhukkubbii sanyiirraa sanyiitti darbudha. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos si keessaa ifateera. Gaaffii dhokataa qabda waa waggaa 3 gooftaa irratti boossu. Si dhagaameera galataaf deebi'e. እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስሜ ሀራ ገበየው ይባላል። የመጣሁት ከሻምቡ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ የተናገሩኝ ከ3 ዓመት ወደዚህ በእግዚአብሔር ፊት የምታቀርቢው ጸሎት ነበረሽ አሉኝ። አዎ ልክ ነው። በእግዚአብሔር ፊት የማቀርበው ጸሎት ነበረኝ። እግዚአብሔር ደግሞ ሰምቶታል፣ መልሱንም ሰጥሻለሁ ብሎኛል። የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። Nagaan siifata'u. Eessaa dhufte? Shaambuu? Yeroo baay'ee maayitsanii keetti akka nama da'uuf ka'ee gassi dhiibaa. Sirriidha. Turee akka dhiiga gumaa wayii si darbata. Sirriidha. Yoom si jalqabe? Gara waggaa 5 ta'eera. Waggaa 5. Na si dhiibaa humnaa ol. Waan dura koorraa ka'ee gadu mana dhiibaa akkuma wanni ta'e gadi ba'eera. Gadi ba'a. Karaa maayitsanii kee. Dhiiga si darbata. Dhiiga. Go! Hit coaster. Deemi keessa amma. Deemi jedhe kyaa. Deemi jedhe. Caraan hedhiin. Afura du'aa. Hallelujah. Your spirit of death, get out of here. Ilmi Waaqayyoo si fayyiseera deebitee nagartu obboleetti. Gooftaa isaa sii kee galateeffadhu. Sagalee raajii kanatti dubbatan gadameessi kee gadi bahee jira jedhanii handhuura keessi ciniinaa jedhanii sirrii moo sirrii miti sirriidha. Gadi na bahaa gadameessi kee har'aa booda deebitee hin argitu fayyiteetta lammaffaa sittiin deebi'u naan jedhanii Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Samiirraa abidda. Qabee. Fire from heaven.
Qabi. Qabi. Namoota baay'een arga. I'm seeing many people. ብዙ ሰዎችን አያቸዋለሁ። Namoota kisaaraan mataarra sin garagalee amma mana ofirraa sin irratti gurguramu irratti illee namoonni sadii wayii manna akka sin irratti gurguramuuf hawaajjin mana murtiitii sin irratti ba'ee jira. Nama baay'ee dafaa kaa dhaabadhaa. ቤታችሁ እስኪሸጥ ከፍርድ Dafaa ቤት dafaa dhaabadhaa. ማዘዣ የወጣባችሁ Dafaa ሶስት dafaa harka lamman bal'isaa harka lamman. አያለሁኝ። Harka lamman. ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉ ካላችሁበት በእግሮቻችሁ ቁማችሁ Dhiiga oolichaa namaa kaasee ajajeera. በበጉ ደም ኃይል አዝዣለሁ። Idaan kun yeroo dhiyoo keessatti sinirraa akka kaffalamu. ኢዳ በቅርብ እንዲከፈል Ajajeera. 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 Yeroo dhiyootti karaan beekamne idaan kun akka sinirraa kaffalamu dhiiga oolichaan ajajeera. ኢዳ ከላያችሁ ላይ እንዲከፈል አዝዣለሁኝ። taa galataaf deebitanii dhuftu. ኖሩ ለምስጋና ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ። Gansiifatoo eessaa dhufte? Najjoo. Najjoo. Lafa wayin argaa waa jalqabu itti humna dhabdaa. Sirriidha. Fida harka kee. Maqaa Yesuusiin baajata ba'u. Amiin. haa hojjetamu. ይሰራ ባጀት ይውጣ። ገለታፍ ዴቢ አጃጀለ ዲጋ አሜን። ምስጋና ተመለስ። አዝዣለሁ። ሲተይራ ሆኖልሃል። Ani maqaan koo Gooroo Abarraan jedhama. Kanan irraa dhufee godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Najjooti. Sagalee raajiin faanatti dubbatanii sirriidha. Innis ani lafa wayiin qaban ture. Lafa sana irratti mana ijaaruuf jedhee baajata sodaadhee niisee isaanis akkuma kanaa lafa wayiin argaa lafa kana irratti immoo waa hojjechuuf jettee sodaattee dhiiste jedhanii sagalee raajiin faanatti dubbatan sirriidha jechuudha. eessaa dhufteeti? Mattuu. Maatii kee keessaati guduun faanii kamne jira waan waaqayyo yeroo hundumaatti kadhattu akka amantii keessiifa ta'u. እንደ እምነት ይሁንልህ። Afuura du'aatu si ari'a. Yeroo baay'ee nama shugguxiidhaan mataa si dha'u ofirratti argita abjuudhaan. Sirriidha. Sirriidha. Shugguxiidhaan mataa si dha'amaa duutee of agarta. Afuura du'aatu si marsa. Waaqayyoon siin kadhadha. Ati waan ofii kee beektu ofirratti sodaattus qabda. Naaf siin kadhadha. Garuu yeroo hundaa dagataa hin ta'in. Okay? Gaafa baatu gaafa galtu dhiiga gooftaa keessa of dhoksi. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootiin sirraa deemee afuurri du'aa kun. You are free. Namicha maaltu si cabse? Jaaji. Hojiin kee maali? Hojiin koo gabareedha garuu mana baaburaa qaba. Maarre siifa baay'atu. Ameen. Caba keerraas fayyi. Come on. Viewers, keep on watching to the screen. This man was broken off this his hand on the last Monday and Mighty name of today is Jesus Friday. Christ. And it has been his 5th day. Maaltu si keessa deemaa jira? Natti qabbana mana nagaa argachaa jira keessi kun. Been suffering from this pain of the wounding because he had an auto rickshaw accident. Raiki, you are free. And the man of God has declared his freedom and inviting him to set Ani free. bilisa bayera. And the check Ani will bilisa send out. bayera. Ani bilisa bayera. He is come to see. Ani fayyera. I am freed. Ani fayyera. I am freed. I am freed. Is yet confessing. Ganama silaa. What? Ergaan sinitti dubbadhe tokko jira. የተናገርኳችሁ መልእክት ነበረ። Nama baay'eetu ብዙ ሰዎች sammuun keessan abjuun keessan haaraa. አይምሯችሁ ህልማችሁ ይታደሳል። Karoora hojii fudhattanii galtu. የስራን እቅድ ይዛችሁ ትገባላችሁ። Nama baay'een arga nama mul'ata kanaan geeddaramee galataaf deebi'u. በዚህ ራእይ ተለውጦ ለምስጋና የሚመለስ ብዙ ሰዎችን አየሁኝ።
Argama tarraka baneera sammuu keessan. አይምሯችሁን ከፈትኩ እጃችሁን በራሳችሁ ላይ እንደጫናችሁ ጸልዩ baneera sammuu keessan. አይምሯችሁን ከፈትኩ baneera sammuu keessan. አይምሯችሁን ከፈትኩ baneera sammuu keessan. አይምሯችሁን ከፈትኩ mul'ata hojii fudhadhaa galaa. የሥራ ራዕይ ይዛችሁ ግቡ abjuu haaraa fudhadhaa. አዲስ ህልም ይዛችሁ ሂዱ abjuu haaraa. አዲስ ህልም 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 ergamaan waaqayyo halkan kanaa kaasee sinaa geggeessu. እግዚአብሔር መልአክ ከዚህ waan ሌሊት isin ጀምሮ gootan sinitti agarsiisu. ይምራችሁ qajeelfama siniif haa kennu. መርህ ይስጣችሁ mul'ata siniif haa laatu. ራዕይ ይስጣችሁ warra amantan sinii ta'eera. የምታምኑት ሆኖላችኋል nooraata. ኖሩ you may be seated maqaan kee Aba. eessaa dhufte? Finfinne. Diimoon ataakii seexanata halkan abjuu keetiin seenxii hamaadhaan si waraane ergii sanaa kaasee kadhachuu hin dandeessu wanti hunduu si jalaa rukutamaadha. Engadda balaa konkolaataatiin du'een oole. Come on. Come on. It's a prophetic deliverance again The mighty name of Jesus Christ. አየር በሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም ና ይላል። ወደ እኔ ተመልከት You are free. ነፃ ነህ Akka kee laphirra kaa'e. Afura keessee sadii. Aha. Isa dhumaa. Maal taate amma? Argamsiisa lafeen koo cabaa ture opereeshinii karaa lamaan. Asiif asiin cabaadha opereeshinii. Lafee sombii koos miidhamee ture. Sombii kee miidhamee ture. Opereeshinii lamaanuu amma hodhaanuu ni qabne irruma jira. Mee ol kaasi. Okay. Tokkosi. Okay. Maal taate amma yeroo si fudhatame? Wantoonni tokko laphee koo na qabatee ture. Laphee koo keessa gadi na qabee ture wantoonni. Waan akka maalii? Akkas akka wanta ciniini tokko na qabee ture. Akkas wanta na qabu tokko. Akkasitti si qabe. Ilma waaqayyootu walitti hodhe amma filaala akka barbaadde yoo firii. አረጋግጠውን ማድረግ የማትችለውን አድርገህ አረጋግጥ It's a prophetic healing to the man that had a car accident days ago. Amma waa jira? Lakkeen jira mane. Miidhaa koo sila balaan yeroo narra gahee ture. Kun akkasittiin hospitaala keessan ture. Oh my God. Ji'a tokko hospitaaluma irraa. Utuu kun sirran gahin seenxiidhaan si waraane abjuu kee keessa. Ogaadha. Ogaadha. Yaa seenxiidhaan si waraane akkuma si waraane sana qaamaan sirratti raawwate. Amma ilaala kaameeraa irratti namichi wanni keessa ture yeroo kana du'aaf jireenya keessa jechuudha. He was in coma during this time. Seenxiidhaan waraane wanti erga waraane booda irratti raawwate dhiiga si keessa. The demon attacked him in his three face. Dhiiga kana si keessa waraabaa turan. This is the blood shed of him. Dinni seenxiidhaan asuma si waraane akkuma sana sirratti raawwate garuu ilmi waaqayyoo si oolche amma waajjira ilaalame akkabe. Arragaagtaa. Koona qabee ture argaa akkas gochuu danda'u ture isaanitti himaa ture. Argaa kun lafeen kun asiitii lamatti bayyada. Akka barbaadde akka barbaadde. ማንሳት እንደዚህ አልችልም ነበር ይላል። የጌታ ግን እንደፈወሰ ትንቢታዊ ፈውስ ሆነለት። ጌታ ክብሩን ይውሰድ። ሪላክስ ጎዲቶች ፍላል you are free. ሪላክስ አድርገህ ተንቀሳቅሰህ ራስን አረጋግጥ። Maqaan koo Dhaabaa Badhaasaa jedhama. Naannoo Finfinnee irraa dhufe akkuma sila waaqayyoo natti dubbate raajiin dhufaniitu irribaatiin wanti wayii tokko seentiitiin si waraanuun arganaan jedhanii sirrii ture.
Achi booddee jireenyi kee kadhate kee hundumas jalaa badee miidhaa guddaa du'aa fi badiitu sitti ajaminaan jedhanii dhugaadhaa achumaanii du'a na qaqqabee ture balaa konkolaataatiin miidhamee ture iskiriinii irratti sila agarsiisamee ture haala sanaatiin halki koo lafeen konni kun sirriuma hin hojjetin ture asii kaleessuma gastaawus yeroon qabadhu kaleessaa jalqabee akkuma dhufeetiin dafqina irra citee rafuu dadhabee akkasittiin na urgufee kaleessa dafqina irra citee bishaan narraa bahee ammoo asitti immoo isaan kanaatiin natti dubbatanii harka koo kanan sochoosu ture amma harka koo kan akkan barbaadeen sochoosaa naa kadhatanii achumaan an fayyee Waaqayyo kana na gargaare inni dubbates dhugaa ture sirriidha. ልገላት ነው ይላል። በመንገድ ላስቀራት ባሰስ ወጋቶር ባቢ ነገደታ ኦሪጂ ምን ቆረቻት በዱባሳ ይደብኪት ወለ መልኮፍቱ ዘማይት ደምፍጀስ ያለው ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ኦቲሽ ቦሸለሳ ነገኑዚ ومنا يسوع بلتي كنا فرد دعاء تلولا يرون دما قطرو دعاء كنا في أبجودان كاسي بلتي نجان صفاته السرّة دفته نجوا يرون دما كنا ما دفسي وعمل كني إندو تجافة كسيدا قطرو دعاء سي كنا سرينا يرون دا سرينا باتي بلبلة بنتي بوبر بادا قطرو دعاء سي كنا سرينا لما فاير كمان دعاء منا كيراج رينجا كيراج عبير دي دلتي يا يموت ملاك كبيتش لا كهوتش لا تسبرون maqaan koo ayyaantuu Imiruu Tolosaan jedhama kanan dhufe aanaan ajjoo ganda duwwaa sadiidha sagaleen karaa raajiinatti dubbatame afuura du'aatu si lolaa afuura du'aatu si lola naan jedhanii sirriidha ba'i naan jedha gaafa na dhukkubu mana keessaa fiigi ba'i naan jedha sirriima sagalee isaan natti dubbatan dhugaadha. birriidhaan hojjetame sitti kenname harka kee kana keessa si nyaata. Kunnarraa buqqa'uuf jira ammayyuu baay'ee na dhukkubaa jira. Sirraa buqqa'uuf jedha. Birriidhaan sitti kenname. Ilma Waaqayyootu sitti haasaa jira. Rakkina kee natti haasaatti miti. Dhugaadha. Hiyyi baay'ee keessa. Cunaa akka ustu. Maal edda keessa? Mannaante. Sagalee guddaa si alama. Afuuratti baala. Waggaa shan. Jireenya isaa, qabeenya isaa, bultoo isaa, guddina isaa milkaana isaa akka inni hin guddanneef akka inni hin jiraanneef ammayya waggaa shan akka milkoomne akka hojjetee hin guddanneef kanaafan qabe. Bolees ammaa kun yaa harkee sirraa ba'uuf ka'u kun birriidhaan fidanii sitti kennan lafa hojii keetti amma sirraa cabee harka kee amma akka godhe ilaali waan barbaadde. Awwazaawuzee ijjiin. Waajjira. Hin jiru. Fayyaa kee duwwaarraa cabuu miti mana keerraas cabeera waggaa dhufu galataaf deebi. Ameen. ከቤት ላይም ተሰብሯል። ያ የጥንቆላ ኃይል ለምስጋና ተመለስ የሚመጣውን ዓመት Waaqayyoof galannaa ta'u ergaan har'anatti dubbatame dhuguma karaa raajiitiin harki koo kun baay'ee na dhukkuba kanarratti yeroo baay'ee namatti ni madhu innaan ciisu baay'ee na dhukkuba
halkan keessa halkan gaafa tokko baay'een ka'ee akkanattiin qabachaa bulee jechaadha. Har'a immoo raajiin dhugaadhuma natti dubbatanii nan hojjedhaa milkaa'ina hin qabu. Baay'ee yeroon argadhee dhutti harkaan dhabaa. Baay'ee karaa hammeenya kanaatiin baay'ee rakkataan ture jechaadha. Garuu har'a Waaqayyo guyyaa qaba waan ta'eef har'a karaa nama Waaqayyootiin na fure. Hafuurri hamaan illee na rakkisaa ture. Yeroo dheeraadhaaf na cannaqaa ture. Akka kadhadheen beenis har'a si fuudheen galuudheen kadhataa ture jechaadha ganamallee. Waaqayyo na gargaaree har'a hafuuricha illee narraa rukutee Waaqayyo bilisa na baasee nama Waaqayyo kanammoo Waaqayyo umurii isaanii haa dheeressu barri isaanii haa eebbifamu jedha. Eessaa dhuftee? Barreenya daddoo sana teesse. Dhugaadha. Sirrii. Achitti asitti raaji. Dhugaa rabbi. Garuu ta'eera. Ta'eera. Har'a immoo koorta teessee dhugaan baatu. Sodaadha malee koorri dhugaa rabbi. Waggaa 20 waggaa 30 yoo isinitti raaje yoo isinii kadhadhee naan shawwaddan. Dhugaa ba'uun sodaatiin. Kadhannaa wayii mana kee keessatti arga kadhannaa guruuppii kadhannaa wayii. Isan laaffisiin isatti jabaadhu. Abidda fudhadhu ajajeera. Ameen. Ameen. Take it. ተቀበል ኃይልን ተቀበል ሰካሴ ስኔት ተገሉ ስኔትስ አንተን የሚግባባችሁ እንዲህ ያለው ኃይል የጸሎት ኃይል Maqaan koo Rattaa Eebbisaan jedhama. Kan inni dhufe aanaa Callee magaalaa Geedooti. Karaa raajii kan natti dubbatame mana keessatti guruppiidhaan kadhattu guruppiidhaan akka kadhachaa jirtu isuma guruppii kanatti itti fufsiisaa jedhan aanaaf haadha manaa koo fi ijoollee tokko kadhata Waaqayyo nu dhagaa jira konfirmu nu godheera Waaqayyo ammas itti fufnaa Waaqayyoof haa galatu. ganama silaa kaasee sillaala naannoo kana jirta waraansa peeniyaa maatu gara maatsanii kee kanarra jira eessaa dhufte kana dura waan akka bishaan qaaxxaru wayiitu sitti himamee ture yaadata yoo ta'e yeroo achi tureera maatsanii kee irratti naannoo bishaan qaaxxaru wayii jiranii kanaaf yeroo baay'ee waraansa amaatu jira waraansa amaa saduwwaa miti maatsanii kee kun yeroo tokko tokko hooqi siin jedha si oksisa si madaa akka si madaa'uu ta'a kanaan rakkatta. Gooftaan si argeera. Bilisa ba'uun barbaadda? Kai hin jilbeenfatin. ተነሽ አትንበርከኪ Mighty name of Jesus Christ. ኃያል በሆነው በኢየሱስ ስም Again, I prophesy and the deliverance. You are free. ነፃ ነሽ ብልሳ Maqaan koo Asteer Taaddaseen jedhama. Asuma magaalaa Laqamtee ganda Duwwaa Jaarraan dhufe kan Waaqayyoon manatti dubbate lafa kanarratti hafuurri qulqulluun kan natti dubbate karaa nama Waaqayyoo raajii masarate jechuudha. Asii gadi si waraanaa naan jedhe hafuurri Waaqayyoo karaa isaanii jechuudha. Asii gadi si waraanaa gara mar'ummaan keetti gara gadameessa keetti naan jedhe hafuurri Waaqayyoo dhuguma kun sirriidha. Kaleessa mataa taallee kan inni ittiin dhiphachaa turedha. Waaqayyo na argeera. Dhuguma hafuurri qulqulluun na argeera. Wanti Waaqayyo dubbate dhugaadha. Waaqayyo iji isaa na argeef gooftaa hafuura qulqulluuf galanni bara baraan haa ta'u. Kan hafuurri qulqulluun lafa kanarratti hojjetu dhugumaan dhibbatti dhuguma sirriidha. Isaa dhuftee hojiin keenya tajaajila. Hojjetaa wangeelaati. Eeyyama mana moobaayiliis qabaadha manaa kiyyatu hojjeta. Adamma waa'ee nagadaa miti ayyaana barbaacha dhuftee. Sirriidhuma. Kan hin jilbeenfatanii kayi. Adamma waa'ee nagadaa miti eeyyama manaa keetiin ayyaana barbaacha dhufte. Abiddi kun sitta qabatu. Take it. ተቀበል ሲማድ Arafoon kaasinaa achi lafaan dha'eera akka du'aatti.
Afurri si joorsu sirraa cabeera. Afurra joorma sirraa cabeera. Abidda samiirra kaasi Esaat kesamai. Fire from heaven. The mighty Jesus Christ. Yesus Kristus. Bilisa ba'uun barbaadda. Eessaa dhufte? Buraayyuu. Yeroo baay'ee Waaqayyoon nan kadhadha jettaa. Eeyyee. Garuu gaafa dhaqxee jilbeenfattus hirriba sitti buusa. Likkiidha. Dura nan kadhadha ture amma nan dadhabe. Hirriba sitti buusa. Eeyyee. Hin qabdan gadhiifta, hin qabdan gadhiifta. Kirritti. Jireenyi kee kanuma. Akka malee na karakkaree. Hin qabdaa. Eeyyee. Sirkaa ba'a. Eeyyee. Hin qabdaa. Eeyyee. Sirkaa ba'a. Likkiidha. Ibaara irratti kan goote. Seenan jedhaa jira. Seenan jedhaa. Jireenya isaaniin taphattu har'aan booda. Gammi. The name of Jesus Christ. Si qabee dalmee Waaqayyo Yesuus. Caraan. Qabigas. Qabigas. Yoo taliin. Caraan. Caraan kee. You are free. Amen. Dugda. Nankote. Yes, yes, I did. Yes, I did. Nangor, Nangokse, Nanga, Wagai. Eessaa dhufte yaa? Baatu. Hojii bal'aa si dura jira garuu humna dhabda. Hojjechuudhaa fi akka maasii bal'aan si duratti argamu mul'ata dhannan dubbachaa jira. Garuu humnatu si jalaa dhiba. Haaqimtaa xaalle. Yaa kottu. Fidarka kee. Fidarka kee lamaanuu. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon. Eebba Abrahaam. Ameen. Siigaleera waan asitti hime garuu haalli hojjechuu danda'amu si duratti banaadha garuu humna dhabdaa. Dhugaadha nama Waaqayyo dhugaadha. Amma siigalee? Karooran qaba. Garuu humna isaatiin jiru. Eebba biraan fudhatteetta galata fide waggaara. Ameen. Ameen. Dursee maqaan gooftaa ka ulfaate haa ta'u hanka dhufe godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuu irraa dhufe maqaan kee Mahammad Gammadoo jedhama. Sagaleen raajiin natti dubbatan hojii baay'ee akka hojjettu balballi siif banaadha garuu humna si dadhabsiisa naan jedhanii kana booda gassii dhiifama naan jedhanii amanee fudhee dhugaadha. Afaan Oromoon dhageessa? Eessaa dhufte? Adama. Mul'ata saddeet dubbisii humni kee xiqqoo yoo ta'e ani garuu balbala banamaa sana cufuu hin dandeenye sii kenneera jedha. Banamaadhaan arga. Ameen. Waan sii baname hin arga. Ameen. Yaa
mul'ata sadii saddeet dhaqee dubbisi yaante nagar የተከፈተ ነው አሜን banamaadha አሜን ameen jetta አሜን si banamaadha አሜን ያ waan garuu tooppikii qabattee dhufteetu jirta waan dhimma hojii kee irratti duraan deemaa ture amma marfama wayii dallaa wayii akka aadimaa wayiiti hojii kee irratti godhamee karaan kee cufameen argaa sirriidha roosii deebitu zayitii dhaqeetti naqee hin gadhiifata አሜን ነገሮች የተከፈቱ ይሁኑ አሜን 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 ዶክመንት ናምጣ እጅ ጭንበታለሁ ሁለት ዘይት እሰጥሃለሁ እሺ እስታግ የሆነ ሁሉ የተዘጋ ሁሉ አሜን ይከፈት አሜን ይከፈት አሜን የተያዘ ሁሉ ይለቀቅ አሜን ነገሩ ተይዟልና አሜን ይለቀቅ አሜን ይለቀቅ አሜን the mighty name of Jesus Christ አሜን አሜን ኃያል በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ግን ጤንነት ላይ አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ጀምሮ እግሪ ለሰውን ፈውስ ይሆናል አሜን 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 the mighty name of Jesus Christ ኃያል በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን 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 Mamma är sarften. Jag ser det. Lakamten. Me wambari rakai. Tam. Naro, ተቀመጡ Forri sukkara, forri giffiti, forri huutu halkan abjuu keessa. Qomatti kan huutu. Anaqi manfas. Wajjin dhufanii? Qubaa goonu. Akkam sin godha sinudhaa? Na godha. Afura goona kutaa. Sinudhaa. The mighty name of Jesus Christ. Deemgessa. ይተናነቀኛል ይላል Deemgessa. ሂድ ከውስጣቸው Get out. ውጣ ከውስጣቸው Keessa deema fura gochisi. ባይ ኬሳ Deemi keessa. ግን አቶፈ Orraa ofi gammi. Vomit out it. Name of Jesus Christ. በጌታ በኢየሱስ ስም ባይ ኬሳ Kas. pick him up Malid. Meda badda. በእግሮቻችሁ ቆሙ ቢዮን ዩር ፊት Ballisa arkalaman. ሁለት እጆቻችሁን ዘርጉ Sinikera diga ulichati. ፈትቻችኋለሁኝ በበጉ ደም ኃይል Sinikera diga ulichati. ፈትቻችኋለሁኝ በበጉ ደም ኃይል Sinikera. ጊዜ ነው የምትጠቀሙት Sinikera. ፈትቻችኋለሁኝ Sinikera. ፈትቻችኋለሁኝ ፈትቻችኋለሁኝ Manni keessan. ቤታችሁ Jireenya. ህይወታችሁ
abjuun ህልማችሁ fayyaan ጤናችሁ hayikamu ይፈታ isinii keera ፈትቻችኋለሁኝ ralaba soda laba kredi ananama soda laba gantordena isinii keera ፈትቻችኋለሁኝ buleettiin fooq irraa kun ፎቅ ላይ ያለችው እህት xinnoo annatti siqe ትንሽ ቀረብ በይ gooftaan si jaallata ጌታ ይወድሻል eessaa dhufte Addis Ababaa irraa yaa yeroo baay'ee mataa kee kana keessa wanta akka mootora wayiitu si naannaa yeroo kan akka nama machaa'ee ituu guyyaadhaan karaarra deemtuufaa karaarratti si kuffisuu barbaada sirriidha yaa isa malee abdii keetu si jalaa kufee jira waan si jalaa diigame arga sirriidha si jalaa waan diigamee bakkee irratti hafee baay'ee nama mataa qabatee boo'uun si arga gumadha si birmateera waaqayyo አሜን siin birmadhaa አሜን እደርስልሻለሁ ይላል ጌታ ጌታ mighty name of Jesus the mighty name of Jesus likibina majina maseperia hallelujah nalal amen 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 mighty name of Jesus Christ እያል በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ mighty name of Jesus Christ ጀባስቴ መቃጎፍታ ኢየሱስ you are free አሜን ብልሳ ብልሳ say hallelujah ani maqaan koo Zoodituu Gaamuu kan jedhamu Addis Ababarraa kan dhufee waaqayyo inni guyyaarraa daqiiqa kana natti dubbate sirriidha. Obboleettiin kun fooqirra keessa kan jirtu ka'inaan jedhee raajiin natti dubbate dhugaadha. Fooqii kanarraa immoo waaqayyo nutti hin dubbatu jedhee otuman keessa kootti dhugaadha haasawaa jiru. Waaqayyo immoo guddaa hin dubbate. Ka'e obboleettii kana eessaa dhufte naan jedhanii na gaafatanii magaala Addis Ababarraa dhufeen jedhee mataan kee gimmaashi isaa si dhukkuba lafaan si mara yeroo baay'ee kan jedhanii dhugumadha. Bara baranaa keessaa iyyootti kaasee lafaan nama mataan koo maalin nan ta'e jeelleen manaatiin anaasu'aa dhugaadha mataan kun na dhukkubaa waan itti milkoofne tokkollee hin qabda waaqayyoon si gargaarane dhugumadha waan ani itti milkoofne tokkollee nan qaba waaqayyoon ni dubbate sirrumadha obboleessa keenya waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu inni waaqayyo dubbate sirriidha. furdaan kun eessaa dhufte ati alam tafarii nama baay'ee hojjetudhaati garuu amma jireenyi kee harka kee hidhameera kan siidhe humna warra xibaartuuti yeroo baay'ee nama hojjetu turte sirriidha baay'een hojjedha garuu amma harki kee hidhamaadha sirriidha gabaanuu sirraa baqatte sirriidha cufeera hoteelan qabaa ture mana nyaataan qabaa ture cufeera hin cufte sababa maalii cufte Gabaanis hin jirtu aan tokko haalli tokko tokkos baay'ee nu rakkisee naan hin cufe. Kottu mee fiigee. Come on. Mighty name of Jesus Christ. እያል በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። Go. Demi kessa. ሂድ ከውስጡ Baskessa balaqamse si dhiiga walitti. Akka ውስጡ Vomit out it. Baskessa. Vomit አስደርግ አውጣ። Vomit out it. Baskessa.
Out Acosto. Bas, gargari. About. Out! Baikesa. In the name of Jesus Christ. Bagitaba Jesus. Out! Baikesa. Omna diga olichati. Baba Gudam. Hi. Out! Pass! The mighty name of Jesus Christ. Ayal bahona by Jesus Christus. Out! Baikesa. Get out of him. Get a hoita masgan. You are free. Nasa na. I'm free. Nasa na. Amma economic eduwat untane inketi rakan ke igne leol sittika Olla kari kiko. ya isa dammanni sikesa bae kana boda digi ke soddoti debera Amen. amma island fraddo bishangara rara warabaddo bor birri kuma lamansi kenna isan naqi birri bayyate fatun tane namanti fasirati facas Amen. senega galata Amen. ለምስጋና ጠብቀሃለሁ ነገ 2000 ብር እሰጥሃለሁ በእምነት ይሄንን በህይወቴ ላይ ዘራለሁ ለምስክርነት ተመልሰት ብልሰባ ወና ዲጋ ወልቻቲ በበጉደማ ኃይል ነፃ አውጡ ብልሰባ በበጉደማ ብልሰባ ነፃ ብልሰባ በበጉደማ ኃይል ነፃ አውጡ ኤው ከነማኑ ኤባ አብርሃም ሲመጣው ምን ዲጋ የአብርሃምን ወልቻቲ በረከት ተቀበሉ ኤባ አብርሃም ሲመጣው ምን ዲጋ ወልቻቲ የአብርሃምን በረከት ተቀበሉ ኤባ አብርሃም ሲመጣው ምን ዲጋ ወልቻቲ የአብርሃምን በረከት ተቀበሉ ማከንጅርተ ልጣ ካበ ክባ አርዲ ከምራ አራራ ቲቪን ፌስቡክን ዩቲዩብን East, west, north, south. Abraham simata jajero umna diga yes. I command you receive umna diga yes. By the power in the umna blood of diga Jesus. yes. By the power in the blood of Abraham simata Abraham simata Abraham simata Abraham simata umna diga yes. By the power in the blood of Jesus Christ. Fayya kessan. ጤናችሁን ነጋ kessan. ሰላማችሁን qabi gam amma lafanna ya adogotte debisi dawari ይጠጣ ዳግም amma warabbadhu dhaginga lafanna fudhates okay thank you Maqaan koo Ilalisaa Tafarraan jedhama. Kanan irraa dhufe godina Qillee Wallaggaa aanaa Daallee sadii magaalaa Haroo Sabbuurraan dhufe. Wanti Waaqayyo karaa raajii natti dubbate sirriidhuma baay'een hojjedha. Booddana badaa fi xaamba'umsan qabu xinnoo lola qabaa makiinaan nan qabaa makiinonni koo tattabalaa sha'anii na rakkisu. Garuu wanti Waaqayyo amma karaa raajii natti dubbate sirriidha. Kana booddee manni koos fayyeera amanee fudhadheera. Ergaama sirrii ergaa Waaqayyo natti dubbatan jechuudha. Ebbi Abrahaam የአብርሃም በረከት ebbi Yisaaq የይስሐቅ በረከት ከያዕቆብ የያዕቆብ በረከት ስናርገቱ አጀጀራ አዝሻለሁኝ እንዲያገኛችሁ አዝሻለሁ እንዲያገኛችሁ Bolettini mataan kee gaggabaabaan kun eessarraa dhufte naqamte ilmi Waaqayyoo si jaallata annatti siquu dandeessa yeroo baay'ee akka waraansa wayii harma kee kana keessa deemee caasi godha harma kee kana keessa deemee caasi godha waraansa hin deeman dhufaa hin deeman dhufaa Sirriidha. yaa mee seexanni karoora hamaa sirratti baase harka kee laphirra kaa'imee Siasa dia fora ke baketi bas. Double. Saduma. Out! Baikesa. You are free. Melissa. Maltate am? Menoshahun. Senazar. Ya. Kanan dura frota gegessati dhukkuba maadhaan nama miidhametu jira. Seexanni sasanaan si dha'uudhaaf amma milikkita sitti kennaa jira. In hojjetu sirratti. Ameen. In hojjetu narratti jedhi. In hojjetu narratti. Yeah, you are free. Ameen. Maqaan koo Caaltuu Faranjiin jedhama. Kanan dhufee asuma magaalaa Naqamtee Duwwaa Torbarraati.
warraajiin natti dubbatan sirrii madha dhibbaan dhibbatti. Ani harma koo kana keessa deemee hinna nyaataa hinna waraanaa takka bobaa koo kana jalatti akka dhidhiitee miciree wayiin na ba'a. Isaa booda na qabee nan ilaala shakkee baqa baay'ee yaaddaa ture. Kalees fakkaate kalee infekshiniis waan garaagaraa kana koo keessa deemee hin mana dhukkuba gara handhuura koottis hinna waraana. Sirrii madha obboleessi koo tokko inni irratti dhaladhu dhukkuba onneetiin du'eera. Ani baqa lapheen koo faasana rukutu harma koo keessi harma kootiin kaase. Ani laphee dhukkuba onnee faana qabate dhen shakka ture. Sirrii madha onneen darbaa faadheen shakka ture. Obboleessi koo waan ittiin du'eera. Dhuguma isaan ittiin du'e sanyii kee keessa tokko jira jedhanii isumaan shakkaa ture. Dhugumadha sagalee raajii natti dubbatanii. Gonfoo sibiilaa mataat kaadhaa billaa afuuraa harkaat qabadhaa gooftaa Yesuusee dinni keessaan kufee argitu. Ilmi Waaqayyoo yemmuu inni deddeetu 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 gonfoo sibiilaa mataat kaawwadhaa billaa afuuraa harkat qabadhaa keessanii afuuraa hidhadhaa gooftaa Yesuusiin of dura buufadhaa. Dinni keessaan kufee argitu ilmi Waaqayyoo yemmuu inni deddeetu 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 gonfoo sibiilaa mataat kaawwadhaa billaa afuuraa harkat qabadhaa mudhii keessanii dhugaadhaan hidhadhaa. Gooftaa Yesuusiin of dura buufadhaa. Dinni keessaan kufee argitu ilmi Waaqayyoo yemmuu inni deddeetu 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 gonfoo sibiilaa mataat kaawwadhaa billaa afuuraa harkat qabadhaa mudhii keessanii dhugaadhaan hidhadhaa gooftaa Yesuusiin of dura buufadhaa. Dinni keessaan kufee argitu ilmi Waaqayyoo yemmuu inni deddeetu 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 gonfoo sibiilaa mataat kaawwadhaa billaa afuuraa harkat qabadhaa mudhii keessanii dhugaadhaan hidhadhaa gooftaa Yesuusiin of dura buufadhaa. Dinni keessaan kufee argitu ilmi Waaqayyoo yemmuu inni deddeetu 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 gonfoo sibiilaa mataat kaawwadhaa billaa afuuraa harkat qabadhaa mudhii keessanii dhugaadhaan hidhadhaa gooftaa Yesuusiin of dura buufadhaa. Dinni keessaan kufee argitu ilmi Waaqayyoo yemmuu inni deddeetu 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 yemmuu inni deddeetu. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Guyyaa kanaa kaasee ilmi Waaqayyoo mataa diina keessanii dhidhiiteera gad. Dhidhiiteera gad. ከዛሬ ጀምሮ የእግዚአብሔር የጠላቶቻቸውን ራስ ቀጥቅጠዋል። የፎርጫ ጎፍትቻፍ ገለጣ ፍዳን በዩ በታላቅ ጩኸትና ፍጥነት ለጌታ ክብር አምጡ። መታ ኬሰን ቀባ ራሳችሁ ላይ እንደዚህ ያዙ። እሪበ ነጋፍ አብጁ ነጋፍ ፍረዳ ገልገለ ከና ካሴ
ሰላማዊ እንቅልፍና ሰላማዊ ህልም አብቹ ነጋ ሰላማዊ እንቅልፍ ሰላማዊ ዲጋ ኢየሱስ በክርስቶስ በደሙ ጉልበት ስኒፋተው ይሁንላችሁ ይሁንላችሁ ዋቀዮ ሲና ቻርጀሱ የእግዚአብሔር ኃይል ቻርጅ ያድርጋችሁ ሲነስ ጅርተኒ መነኬሰን ኬሳ ፍሩ ዋቀዮ ጂያ ሁጀቱ የእግዚአብሔር መንፈስ በቤታችሁ ስራን ይስራ ኬሰን ኬሳ ጂያ ሁጀቱ ካቀያችሁ ስራን ይስራ ኡምኒ ዋቀዮ ሲና ዳቡ የእግዚአብሔር ኃይል ያቁማችሁ ሞጎሌ ስኒፋተው ጉልበት ይሁንላችሁ ገርጋራ ስኒፋተው ረጂ ይሁንላችሁ ረዳት ይሁንላችሁ ስኒ ተይራ ኡምነ ዲግ ኦልቻቴን በበጉ ደም ኃይል ሆኖላችኋል በበጉ ደም ኃይል ሆኖላችኋል በበጉ ደም ኃይል ሆኖላችኋል በአብርሃም በረከት ይዣችኋለሁ በአብርሃም በረከት ያስኳችሁ ይሁንላችሁ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል መቃሳፍ ጀዴ ልቡን አትደብሳ ስለስሙ ነፍሴን መለሳት በዋዱ ከና ኬሰ የሆነ ደሜ በሞት ጥላ ስር እንኳን ቢሄድ አማነት ዱፈ ጀዴን ሶዳዱ ክፉው መጣብኛል ብዬ አልፈራም ኡሌን ኬብ ዳበን ከና ጀጀቤሱ ትረና ምርኩዝ ያበረታቱኛል አን የሮንዱ ማመነ ጎፍታ ኬሰን እንጅራዳ እኔ ሁሉ ጊዜ በጌታ ቤት ውስጥ እኖራለሁ ኤቢኮ ራፋዳ በረከቴም የተትረፈ አሜን አራምቦ ዳይራ ሀፋዳ አዎ በረከታችሁ ኮንግራቹሌሽን እንኳን ደስ አላችሁ